Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjuutti abbootiin seeraa ergama hojiirra turan haleellaan irratti raawwatamuudhaan abbaan alangaa tokko ajjeefamuu fi konkolaachisaa isaa dabalatee abukaattonni biroo 4 butamuu isaanii waldaan abbaa alangaa Oromiyaa beeksise. Suudaan humna ibsaa Itoophiyaa irraa argachaa turteef kafaltuu addaan kutuu beeksifte. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraatti rakkina keessa turan 22,900 ol gara biyyaatti deebifamaa jiraachuu ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo ibsanii. Buufanni xiyyaara idilaa addunyaa Bishooftuu walitti hidhamiinsa ardii Afrikaa faayidaa olaanaa akka qabu ibsame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya irraati bal'ina oduu teenya Egeree Miidiyaa hordofuun argamu. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjuutti abbootii seeraa ergama hojiirra turan irratti haleellaa raawwateen abbaan alangaa ajjeefamuu fi konkolaataa isaa dabalatee abukaattonni biroo 4 butamuu isaanii waldaan abbootii alangaa Oromiyaa guyyaa irraa beeksise. Haleellaan kun kan raawwatame roobii kaleessa 26 bara 2025 roobii guyyaa irraa sa'aatii 8 booda kan raawwatame yoo ta'u abbootii seeraa hojiidhaaf bahanii deebi'aa jiran irratti namoonni qawwee qaban konkolaataa isaanii daandii irratti dhaabanii haleellaa kana irratti raawwachuun ibsame. Qondaalli waajjira abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa sababa nageenya isaatiif jecha maqaan isaa dho'isu tokko gareen abukaattoo kun qorannoo seeraatiif gara Jimmaatti deemaa akka ture BBCdhaaf ibseeti jira. Wayitaa hojii isaanii xumuranii karaa Baddalleetiin gara Naqamteetti deebi'aa jiran guyyaa irraa toora sa'aatii 9tti konkolaataa dhaabsisuun abukaattoo seeraa 4 butuun abbaa alangaa obbo Nagaasaa Kabbadaa gara jabbummaadhaan ajjechaa irratti raawwatu ibse. Namoonni haleellaa raawwatan miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanitti sosso'an kan mootummaa shanee ja'uun ta'us qaamni kun ibseeti jira. Waldaan seeraa abbaa alangaa waliigalaa fi hojjettoonni waajjirichaa namoota booji'aman hatattamaan akka hiikamaniif iyyataniiti jiru. Akka heera mootummaatti abukaattonni fi miseensa dhaaba tokkollee ta'uu akka hin dandeenye hubachuudhaan warreen abukaattoowwan seeraa kanneen butan ogeeyyii kanneen akka gadhiisan gaafataniiti jiru. Waa'ee abbaa alangaa ajjeefamee obbo Nagaasaa Kabbadaa abbaan seeraa waa'ila hojii isaa ture yeroo dubbatu obbo Nagaasaan nama hirmaannaa siyaasaa tokkollee hin qabnee fi hojii isaa qofa hojjechaa ture ta'uu himeeti jira. Abbaan alangaa Nagaasaa Kabbadaa nama hojii cimaa hoggaa ta'u abbaa ijoollee 3 ta'uunis ibsameeti jira. Yeroo ammaan tana re'ii fi abbaa alangaa Nagaasaa Kabbadaa magaalaa Naqamteerraa gara magaalaa Finfinneetti geeffamaa kan jiru hoggaa ta'u sirni awwaalcha isaa jimmata boruu kan raawwatamu ta'uunis himameeti jira. Maqaan waraana bilisummaa Oromoo irra deddeebiin haleellaa hojjettoota mootummaatii fi namoota nagaa irratti raawwatamu waliin kan wal qabatu ta'ullee dubbi himaan dhaabbatichaa jaal jireenyaa guddataa dhiyeenya kana BBCtti akka himetti dhaabbanni keenya namoota nagaa irratti kan xiyyeeffate miti jechuudhaan ibsuun isaanii yadatama. Suudaan humna ibsaa Itoophiyaa irraa argachaa turteef kafaltuu addaan kutuu beeksifte. Liqiin humna ibsaa Itoophiyaa doolaara miliyoona 90 ol ofirraa kan qabdu Suudaan kafaltii Itoophiyaaf kafaltu akka dhaabde kan himte yoo ta'u waggoota 2 oliif waraana waliin keessa kan turte Suudaan kaabaa liqii humna ibsaa Itoophiyaa waggaa tokkoo fi ji'a keessatti gafalee nutti xumura jechuudhaan liqeeffattee humna ibsaa Itoophiyaa irraa fudhachaa turte addaan kutuu ishee humni elektirikii Itoophiyaa raadiyoo Ahadutti himee jira. Humni ibsaa meegaawaatti 120 fudhachaa kan turte Suudaan dandeettii kafaluu ishee yeroo irraa gara yerootti xiqqaachaa dhufu wal qabatee gara meegaawaatti 20 hanga 30tti gad bu'ee kan dhufe yoo ta'u yeroo ammaa kana haalli biyyattii keessa jiru ulfaataa ta'uu isaatiin wal qabatee kafaltii Itoophiyaaf kafaltuu addaan kuttee jirti. Kafaltiin hanga ammaatti kafalame doolaara miliyoona 1 qofa ta'uu kan himame yoo ta'u liqiin maallaqa Itoophiyaa Suudaan irra jiru hanga ammaatti doolaara miliyoona 89 ofirraa qabaachuu ishee kan himamaa jiru yoo ta'u biyyoonni Afrikaa biraa kanneen akka Tanzaaniyaa, Jibuutii, Somaaliyaa liqii isaanii adeemsa keessa kafalaa jiraachuu fi humna ibsaa Itoophiyaa irraa argatanis fudhachaa jiraachuu itti fufuu isaanii humni ibsaa Itoophiyaa beeksiseera. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraatti rakkina keessa turan 22,900 ol gara biyyaatti deebifamaa jiraachuu ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo ibsanii. Hojiin dippiloomaasii lammiilee fi dursa kennu hojjetameen ji'oota 2 darban qofa keessatti lammiileen Itoophiyaa Suudi Arabiyaa haala rakkisaa keessa turan 22,955 balalliiwwan 17 gara biyyaatti deebi'uu kan himan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo ibsa miidiyaaleef kennan irratti dabalataanis guyyaa kaleessaa lammiileen Itoophiyaa
Maayinaamar biyyoota garaagaraa keessatti argaman 300 ol gara Taayilaanditti imalaa turanii gara Itoophiyaatti deemuu kan himan yoo ta'u kana keessaa namoota 34 gara biyyaa deebisuun akka danda'ame lammiilee hafan ammoo paaspoortii isaanii yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee fi hojiin gama biyyaatti deebisuun ni hojjetama yoo jedhani kana boodas lammiilee Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessatti rakkachaa jiran karaa dippiloomaasiitiin gara biyyaatti akka deebi'an ni taasifamaa jedhamee jira. Buufanni xiyyaara idilaa addunyaa Bishooftuu walitti hidhamiinsa ardii Afrikaa faayidaa olaanaa akka qabu ibsame. Buufanni xiyyaara idilaa addunyaa Bishooftuu walitti hidhamiinsa ardii Afrikaa faayidaa olaanaa qabaachuu kan dubbatan ministeerri maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmad Shidee foorumii investimentii aviyeeshinii Afrikaa Morookoo geggeeffamaa jiru irratti buufanni xiyyaara idilaa addunyaa Bishooftuu ilaalchisee ibsa bal'aa kennanii jiru. Buufatichi mala aviyeeshinii Afrikaa keessatti jannoo seenaa galmeessisuuf bifa addaatiin hojjetamaa jiraachuu kan ibsan yoo ta'u buufanni xiyyaara idilaa addunyaa Bishooftuu teekinooloojii diviizhinii fi walitti hidhamiinsa piroojeektii Itoophiyaan damee aviyeeshinii Afrikaa adda duree taatu gochuu keessatti hojiin bal'aan hojjetamaa jira jedhani. Karaa aviyeeshinii Afrikaa fi idilaa addunyaa ta'uuf dandeettii guddaa akka uumus kan eerame yoo ta'u hojiin guutumatti hojii eegale waggaa imaltoota hanga miiliyoona waggaa tokko keessatti imaltoota hanga miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 keessummeessuu akka danda'uu fi Afrikaatti buufata xiyyaaraa guddaa ta'uu isaa ifoomsanii jiru. Dinagdee daldalaa turizimii fi walitti hidhamiinsa Afrikaa keessatti gumaacha olaanaa akka qabus waltajjii kanarratti kaasaniiru.